isan ka ofii keenna dhaabbanne nufi kiyya sagalee ta'aa fi hedduutu jira jechuudha. Haa ta'u garuu wanti sun gahaa miti qeerroon ka addatti godhu ka boonaan godhu ka mubaarak jedhu kana akkamitti gara gamtaati as finna tokkoffaa ijoollee feemasoota yookaan ammoo geemaroota walitti fiduudhaan mubeen dhimma kanarratti marii adeemsisuun hedduu faayidaa guddaa qaba. Namoonni hedduus akka seenan isaan duuba hordofanii akka taasisan agarsiisa. Mootummaa keessaallee namoota biyya keessa jiranillee akkaataa waan kana fokkasii godhan ilaalcha Bilaalii irratti yeroo waan tokko jedhu Muniir Faana beeka waliin liyaasuufnee jiran fakkaata. Mootummaa nam waa tokko arrabsaa waa gaafachuu hin dandeenyu. Mootummaa bira rakkoo jiraana mootummaatti hin fudhanne eega jedhan mootummaa saniifachi galchaa mootummaa arrabsuun nurraan eegamu maal barbaachisan rakkoowwan isaa maal ulaagaalee isaan barbaadan maal waan jedhurra positively deemudha. Maaliif jennaa Oromoo gidduu rakkoo waan jiruuf rakkoo biraa ofirra daruu hin feene waan tuqamu san an mana hidhaa san keessa yeroo akkas jedhan dhoggee jira jechuudha. Namoonni beekan ni jiraachuu ni danda'a. So kanaaf feemasoota tokko lama ammoo ijoollee giftaroota fudhatama fi ijoollee dhageettii qaban irratti gurmaa'u sadaffaa ammoo akka Bilaaliititti istiraatiijii kana hin jijjiirraa jenne eega mariin kun akka olamaawwataatti illee namoota biraanillee nu ga'ee waliin geenneen booda gurmaa'iinsa kana gurmaa'u fedhii isaanii rakkoo isaanii mootummaa biraa keessaan namoota akka lammii namoota akka barsiisaa fi namoota biraas quuqama sabaa qabanii fi nudheena qaban kanneen dargaggoota kana gurmeessuudhaan dargaggoonni kun ummata kana bakka bu'anii laayifiidhaan dabarsuudhaan rakkoo ummata kanaatiif furmaan isaa maali rakkinni isaa maali kan jedhanii iyyannoota adda addaatiif akkasumas qaamaanis yoo deemuu isaan barbaachisu irratti yoo kan hojjetan taate namoota dabalamuu qabu yoo isaan nu yaadan tokko waa istiraatiijii sanii uduu deemne hedduu gaarii na fakkaata karaa nagaatiin karaa iftoomina qabuun jechuudha. Lama ammoo namoota dhageettii qaban akkasumas ammoo namoota qaamaan nama 15-20 haa ta'anii Saudi Arabiyaa asii qaamota Ameerikaa irraa ta'u Awurooppaa irraa ta'u biyyoota alaa jiran international passportii warra qaban viizaa isaanii muratanii boru deemuu namoota danda'an gatii sacrifice godhanii gatii san kafalanii namoota Saudi Arabiyaa dhaquu danda'an. Kana yeroo dhaqan mootummaa biyya sanii imbaasii qajeelatti irra bu'an san irratti eeyyama gaafachuudhaan eegumsa gaafachuudhaan namoota biyya kana rakkoo isaanii hidhaman akka sabaatti ilaaluu barbaanna jedhanii gaafatanii eeyyamsiisanii imbaasii keessa namoota jiranii fi akkasumas ammoo waliin isaanis eeyyamsiisanii qaamaan haasofsiisanii mee rakkoo isaanii kana waliin laallaa koottaadhaan laayifii waraabuudhaan viidiyoota nama barbaachisu kaa'uudhaan torbee tokkoof yoo danda'ame jedhe eeyyama fudhatanii akka naannootti jedhan. Kana ammoo baasiiwwan kana tikkeeta eegamuratan booda warroonni Saudi Arabiyaa keessa jiraatan makiinaa isaan barbaachisuun namoonni gurmaanii akka bira dhaabbataniif baasii dabalataa ijoolleen kun akka baasanii hin miidhamne haala mijeessuu irratti hojjetan. Akkasumas walgahii naannoo sanirra qopheessanii rakkoo uummata sanii ibsuu fi yoo hanqina bir mallaqaa taate rakkina mootummaa irraa taate jireenya taate uummanni Oromoo fi ijoolleen asirra jiran kunniin gurmaayanii rakkoo isaaniitiif furmaata akka uuman mootummaa biras ammoo imbaasii waliin ta'anii akkaataa kominikeet waliin godhanii wal qunnamanii saba kanaaf waan barbaachisu wayii istiraatiijii isaa jijjiirree akkanatti yoo waliin deemne wanni kun furmaata argachuu danda'a akka Bilaaliititti jechuudha. So kanarratti at least nama tokkoof $400 hanga $500 gaafachuu danda'a. Baatiiwwan takka yookaan lamallee haa kennamuu fi akkasitti dubbiin irratti haasamu tikkeeta kana namni yeroo sanarra akka muratu godhame waan barbaachisu akkuma jenne makiinaadhaaf wantoota addaatiin namoota onlaayinii kana yoo fenne namoota hedduu arganna. Anammoo namoota an beeku jira boonaan ni beeka abboonaa finfaa namoota gatii kafalaa turan gaafa mucaa Jimma deettee guyyaa arfaffaa jedhu anaaf situ waliin ture interview goonee namatti waamnee ni beetta. So kanaaf waan jechuu fedhu namoota akkasii kanneen argachuu ni dandeenya waan ta'eef hayyoon illee olummaan illee achi keessa illee waan jiraniif namoota kanneen hunda qabannee nama dhageettii qabu imbaasii akkasumas ammoo maani kana hima community achi keessa jiru sanis officially waan jiraataniif wal qunnamuudhaan dhimmoota waan barbaachisu namoota sirnaa fudhatanii dhimma kanarraa yoo istiraatiijii haala kanaa jijjiiran waa hojjechuu fi bu'aa wayii buusuu hin dandeenya. Especially Ramadaana keessa isaanis garaa laafanii uummanni keenyas warri Arabaa kunis garaa laafuu danda'a mootummaan irraas dhimma wayii argachuu danda'anii sirna kanaa oduutti deemnee hoo kan jedhu yaada kiyya yoo isin dheeressee naaf kolcha inshallah. Afoonaa ilaa.
galatoomii okay galatoomii mee uummataa fi waa adda baasa. Hanqina mootummaa dubbachuurra lubbuu nama miliyoona yoo dhume nama waan akkasii haasa'uun arkee reefuu irraa jalqabeeti. Kuni ani natti mul'atu waan hedduudha karaa siyaasaa natti fakkaatu mootummaanis nuuf galchuu qabaa jechuun rakkoon qabu. Laakiin hanqina sana yoo baastee dubbattee ilama mormiinuu dubbiin faallaa mana arkeetiin jira. Kuni siyaasaa hojii waliin qabatu humaanitii dhabuurraa. Lammaffaa san asittiin dubbadhu mana boonaatti ani namaan as keessa irraa lubbuu namaarra hanqina mootummaa akkan kaaneef yaalii godhaa jiruun arkee san asittiin dubbadhu anaatu wanta jira. Lammaffaa sagaleen teenya hin dhaggeeffamuu warra jettaniif. Sagaleen keenya yoo qindoomina qabaate dhiisaa miidiyaa gurguddaa sheekkooti. Namnummaan sadi qindoominaadhaan feesbuuk irratti fi teektook irratti yoo hojjenne sagaleen keenya ni dhaggeeffamti. Ragaan qaba. Ragaa akka gaariitti hin qabu. Jidduutti anis ni dhaabe. Namayyuu ni dhaabe. Ni bilbilan. Uummanni dhumaa jira jaan. Qindoominaadhaan wanti foloowarallee xiqqaa qabaatan yookiin baay'ina waan qabnu jechaaf zamachaa ban feesbuukaadhaan. Dachii tana sossoosne. Maal godhan jechuudha? Nuti daa'ima shamarran kana pooste waliigallee jechuu guruubii ijaarrannee jechuu karaa telegiraamaadhaan. Footoo mana hidhaa hunda gallakkisuu eeganne. Duraan dhaabbatee jira galchuun. Maal godhan jechuudha? Daa'imaa fi shamara nama 130 eegalan jechuudha. Taakka qabadhaa. Duraan dhaabanii gizee akkasitti guruubiidhaan ijaaramnee wanta jenne torbaatti akkasumas guunnee wanni sana eegalan. Lammaffaa Finfinnee irratti namni 130 nama 120 nama 140 chaansii guyyaa wixataa amma kun ganama akka Itoophiyaatti isaa 12 yookaan sa'aatii 6 ni seenan nama 140 nama 130 tamma xiyyaara horuu deema I think zaata akka hafeef horuudhaaf yeroo jimmatatti dabalan gaafa Finfinnee dhaqan namni Finfinnumatti faca'aa ture tiraanispoortii dhabee namnummaa 140 kuni iyyaalloon rakkoo adda addaa irra geessaa ture. Gadi beeyanee iyyiine boo guyyaa sadii keessatti kuma sadii kan nu eegalaniif amma namni Finfinnee dhaqee na kijibsiisaa kun waraabadhaati. Duraan kan namuun turreef asii guyyuma sadii iyyiine san boodaan elloo mootummaan duruu nu baay'ata baastee jirtiif warra gadii kanaan nyaachuu ture. Sagaleen ni dhaga'e yoo iyyitee aangoonni mootummaa as gubbarra jira. Jaalattanuu jibbitanuu yoo qindoomiidhaan namnummaan shan dhiisaa miidiyaa gurguddaa halkanii guyyaa hawaasa kana hojii akka Mubaarak baan ijoolleen Suudi Arabiyaatu miliyoona as gubbaadha. Karaa feesbuukaatiin wanta kanaanis feestaalumaa fi waanuma madaawee fi reefkaadhaan jechii sossoone feesbuuka kana mootummaan nu dhageessu. Amman qarshii kumsa sadii fudhatan. Duraan Muniir kunoo waan itti gallu jedhanii dhabnee jedhanii iyyuu turan. Gadi beetiin iyyeef guyyaa torbaan itti aanu akkuma xiyyaara irraa bu'an kumsa sadii kan namaaf. Kuno baatii lammaffaa nam kum torbaatu seefte. Nam kum torba I think nama kuma torbaa gal. Yoo muraasa kana keessa jechuu. Ammallee kuno edanullee ni galan. Jimmata chaansii. Garuu guyyaa isniina galgala isaa jechuudha. Zaatana yeroo hunda zaatana ni galan jechuudha. Sagaleen teenya ni dhaggeeffamti. Yoo xiqqaate lubbuu nama tokko iyyinaa minuti. Wallaahi wabillaahi itti wanta jennee nama kudhaniidhaan sanboodhaan gurubii asuma jennu nama kuma akkasitti taane bakka takka gallakkisne nam kum torba lubbuu baraare daa'imaa fi shamarra qofaa gale nam kum torba baatii lameen kana unos baatii sadaffaarra jirra. Kana yoo silaa isin hundi amma warrummaan gastiirra jiru kuni mariyannee ji'a guutuu guyyaa takkaa miti gaa. Ji'a guutuu wannuma kana dachi kana sossoosnee uummanninis hojii dhaabbate wallahi mootummaa fi ulamaanii sheekotiin si dabalaman. Bar waan asii anaa fi Mubaarak nurraan tolu si galee dubbachuudha. Waan asii dubbanne Kaamil Shamsuu ustaadota Kanadaa jiran, ustaadonni Minisootaa jiran, ustaad Abubakarii, ustaad Ahmad Diin Jabali hunda feestaalii uffasne gizuma san paarlaamaa keessa gaafate hojiin eegalame nam kum 250 galle boo. Silaan dubbanne Mubaarak asii dhiyyine silaa nuti dhiyyine nuti qindoominaan hin hojjenne
لا نوتي hawaasa abbootii amantaa hayyoota bira geesse hayyoonni keenya fuudhee mootummaa bira geesse jechuudha dhiibbarra uumu. Kanaaf wal komanna kanaaf sheeka komanna kanaaf ustaadota komanna kanaaf hayyoota komanna malee fuula nutti garan galina kana kan jechaa jiru. Amma namni tokko garuu bu'aa siyaasaa isaatiif je'ee as keessatti namni reefuusan yeroo wanta jennu faallaa mitaan dhugaa jirtuun siimaani. Ummataatiitu fuulan nu garagale tokkoffaa ijoollummaan biyya arabaa jirta Dubaay cufa dabaladhu akka liigitti rakkoon ni jirti gaafa duutan gaafa dhukkubsattan gaafa madaam isin hiite gaafa wanta jette sagalee nu taa jettan gaafa malee daasita sagalee nu taa jettan isin komanna isin yoo iyyattan abbaan iyyatti firii dirmata sagaleen teenya sirrii dhigam amma dangadda Biraanuu Naggaa maal jedhe Shimallis wanti akka TikTokii qaban dhaggeeffadhu TikTokii qaban Shimallisii fi Mustafaa akkas taanaan Abiyyis ni ilaala jechuun warri TikTok nuti irra jirru kuni hawaasa ni dhaggeeffa Facebook inni hoggaawonni hundi ni qabani hawaasa waan deemu addunyaa warri akka abbaabdii kana faan warri akka amma Asiyaan hedduu hojjechaa turte hojiidhaan gaafa san hagalatuun to Asiyaan inni hojii hojjette micoonsan tamasgiidhaaf hojjette irratti illee hoggurani irratti illee hojta godhan yeroo meeqa yoo silaa namnummaan kudhan feemasni kudhan ka'e karaa feesbuukaatii fi karaa wantaatiin uummannis ijoolleen su'uutiitis torbaanuma tokko yookaan ji'a tokko wallahi manni kun formaatanii harkata guututti kan na amana waan hin arkeef lubbuu nama tokkooti nama kuma tobbaaf gisee wanta jenne daa'imaa fi shamarran nama hanqallee dhukkubsataa keessaa guuran kana silaa hundi ka'e numa galan jechuu sagaleen teenya akkasii dhaggeeffamti. Kanaan jedhu barbaada garuu warri Suudii fi warri biyya Arabaa liigii Arabaa keessa jirtan dura iyyadhaa akka Mubaarak isin jedhe galatoomaa fixadhe. Ayyee galatoomaadhaan sagaleen kiyya na dhaggeeffamaa jiraate. Ani maasaa kaatarraa namni sagalee kiyya na dhaga'u lakka. Sagaleen kiyya dhagamti amma? Nagame. Yaa galatoomaadha. Osuma garaan nama gubatu dubbadhu osuma nama gootu miira qabachuutu barbaachisaadha. Amma namni akka barsiisaa abdataa fa'aati galgalarraa akka mana baneerraa galatoomanii yaamicha keenya qeebalanii galgalarraas nu bira jiru. Akkasumas ijoolleen biyyoota